Leenjiin hooggansa magaalaa Finfinnee marsaa sadaffaa mata duree ilaalcha mootummaa ida'amuutiin bu'a qabeessummaa dameelee jedhu irratti kennamaa ture xumurameera. Xumura leenjii kana irratti argamuun yaada goolabaa fi kallattii fuula duraa kan laatan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee milkiiwwan akka biyyaa fi magaalaa Finfinneetti mootummaa ida'amuutiin galmaan kaasuun hooggansi hanqinoota jiran carraatti geeddaraa bu'aa argametti fufsiisuuf hojjechuu qabaa jedhan. ስኬቶች አምነን አቅም አድርገን milkaa'ina jiru amannee humna taasifachuun gufuuwwan jiran immoo gara carraatti jijjiiraa fageessinee ilaaluudhaan magaalaa keenya fooyyessinee hoogganuu qabna. Haala mijataa har'a jiruu fi hin jirre ka'umsa taasifachuun carraa jiru fayyadamuun fuulduratti tarkaanfachuun barbaachisaadha. Kanaafis hooggansarraa hojii guddaatu eegama. Itoophiyaatti magaalota babal'isuu fi guddisuuf ni hojjetama kan jedhan kantiibaa Adaanach magaalli Finfinnee magaalota biyyattii hafaniif fakkeenya waan taatuuf tarsimoowwan diriiran hojiirra oolchuun rakkoowwan magaalonni sababa karooraa fi pilaanii malee hundeeffamaniin dhufu sirreessuuf hojjechuun akka barbaachisus kaasaniiru. መሰረተ ልማት ማስተካከል bu'uuraalee misoomaa sirreessuu bo'oowwan lolaa bakka hin jirre akka jiraatu taasisuu rakkoo pilaanii magaalaan qabdu sirreessaa deemuun barbaachisaadha. Kan dur qofa sirreessuu miti nuti balleessuun nurraa hin eegamu. Inni biroo diishiiwwan jiran balfaan yeroo guutaman callisnee ilaaluun nurraa hin jiraatu. Ol ka'iinsa gamoo, halluu gamoo, qulqullina ijaarsaa kanneen istaandaardii akka qabaatan taasisaa jirra. Magaalaan iddoo jireenya hundaa fi daangaan eenyummaa keessatti bakka hin qabne waan ta'eef hooggansi magaalaa hojii isaa keessatti kana beekee hoogganuu qabaas jedhan kantiibaa Adaanach. ከተማ ቅይጥ ባህል የሚገነባበት ቦታ ነው። magaalaan iddoo aadaan eenyummaan wal makaa itti dagaagudha. Magaalli kan hundaati. Lammii biyya sanaa qofa osoo hin taane lammiin biyya biraatuu dhufee bilisaan kan itti jiraatudha. Magaalli hundaaf akka mijattutti ijaarama. Hawaasni akka walitti dhiyaatu ni taasifama. Magaalli gonkumaa eenyummaadhaan daanga'uu hin danda'u. Hooggantoonni magaalaa hoogganuun maal akka ta'e isiniif hin galle isiniif galuu qaba. Kanaan ala hooggansa magaalaa ta'uun hin dandeessan. Magaalonni iddoo carraan hojii bal'aan itti uumaman tajaajilli ariifataan itti kennaman sirni dimookiraasii yaada yaadan injifachuu jalqaba bakki itti dagaagu magaalaa akka ta'es kantiibaa Adaanach yaadachiisaniiru. በሐሳብ የሐሳብ ፖለቲካ የሚዳብረው ከተማ ላይ ነው። Siyaasni yaada yaadaan mo'achuu bakki itti shaakalamu magaalaa irratti. Yoo magaalaatti hojiirra hin oolle iddoo biraatti milkaa'uu hin danda'u. Nuti hooggantoota hawaasni nu filateedha. Ilaalchi yaada yaadaan injifachuu akka hojiirra oolu itti gaafatamummaa keenya bahachuu qabna. Magaalonni iddoo carraan hojii bal'aan itti uumamu tajaajila ariifataan itti kennamu yoo hin taane magaalonni giddugala rakkoo biroo ta'uu malu. Kanaaf magaalaa smart taasisuun tajaajila bu'uuraalee misoomaa fi haala jiruu uummataa salphaa fi ariifataa taasisuun barbaachisaadha jechuudha. Leenjiin kennamaa tures hooggantoonni bu'a qabeessummaa misooma magaalaaf dameelee turizimii qonnaaf indaastirii irratti hubannoo wal fakkaataa akka qabaataniif kan kaayyeeffate ta'uunis ibsameera.